Oduu ammeetiin qondaalli siyaasaa ABO Battii Urgeessaa ajjeefaman. Qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo ABO Battii Urgeessaa galgala magaalaa Maqii keessa ajjeefamuu maatiin Addis Istaandarditti mirkaneesse. Seensi maatii isaanii tokko akka himetti obbo Batteen kibxata galgala magaalaa Maqiitti hoteela qabatan keessaa baafamanii rasaasaan ajjeefaman. Maqiin iddoo dhaloota isaati. Achiis qonna waan qabuuf isa hordofuuf jecha jimaata darbee garas dhaqe. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 6tti qaamolee nageenyaa kan fakkaatan hoteela qabatee ture keessaa fuudhanii deeman. Ganama kanaa reeffa isaatu daandii irraa gatamee argame jedhan. Qaama ajjeechaa raawwate ilaalchisee hanga ammaatti odeeffannoo qulqulluu akka hin argannes himani. Obbo Batteen hoteela qabatanii turan keessaa baafamanii rasaasa 6 ajjeefamuu maddi odeeffannoo kan biraan himee jira. Abbaa ijoollee afurii kan ta'an Obbo Batteen baatii tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antoine Galindo waliin Finfinneetti hidhamanii wabiidhaan erga gadi lakkifamanii booda hordoffii cimaan irratti godhamaa turuu quba qabaachuu himan maatiin. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa Battii Urgeessaa irratti raawwatameef mootummaatti quba qabuun fudhatama qabu jedhe. Ajjeechaa miseensa ABO obbo Battii Urgeessaa irratti raawwate ilaalchisee ololli itti gaafatamummaa isaa mootummaadhaaf kennuuf deemaa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Mootummaan naannichaa ibsa roobii galgala baaseen ajjeechaa qaama hanga ammaatti adda hin baaneen obbo Battii Urgeessaa irratti raawwate kan balaaleffatu ta'uu ibsuun gochaan kun qaama kamiinuu yoo raawwate bu'uura kamiinuu fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Miseensa ABO kun mootummaa waliin garaagarummaa ejjennoo siyaasaa waan qabuuf duwwaa akka gochaan kun qaama mootummaatiin raawwatetti ololli deemaa jiru haala kamiinuu fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa mootummaan cimsee beeksisaa jedha ibsichi. Mootummaan naannichaa ajjeechaa kana adeemsa qorannoo seeraa hordofee uummataaf kan ifoomsu ta'uu eeruun hanga qaamni nageenyaa qorannaa adda baasee uummataaf ifoomsutti itti gaafatamummaadhaan ajjeechaa kana qaama kamiifuu kennuun hin danda'amu jedheera. Yoo kana naaf bilbilee taliilaa koo ana batteedhaa hojii gaarii itti jirtutti jabaadhu anaan immoo xinnoon dhukkubaa qorichi dhibee kooti immoo biyyaati amma jirtu hin eebonaan jedhanii maaloo bitii namatti naaf ergii yookaan ammoo yemmuma biyya dhuftu naaf qabadhu kottu naan jedhe. Itti dabalees Ameerikaatii namni naaf bitee ture garuu namatu naaf fidee dhufuu sodaatee achiis nama dhufu yoo beektee harkatti naaf qabatanii akka dhufan itti naaf himii naan jedhe. Anis Ameerikaatii nama fidee fi dhufu gaafannaan namni dhibe jennaan inni deebisee akkasitiin jedhe. Waaqayyo inni ani itti amanu raawwatee si amaaru yoo itti walgeeficha biyya nan dhufaa biteensiif fidee dhufaa homaa rakkoo hin qabuun ittiin jedhe. Amma akka tasaa gaafan miidiyaa hawaasaa irraa du'aasaa dhaga'u wayyootuun qorisicha dafee biraan hin ga'inii kana ta'e jedhee baay'ee lapheen kona cabe. Dhukkubumaan nagaa dhukkubsatee du'eensee garuu gaafanii Addis Istaandard irraatii dhukkubsatee otoo hin taane harka namaan ajjeefamuu isaa dubbisu keessa kootuu keessatti na dhiige. Miiraan dubbachuu hin dandeenyetu natti dhaga'ame. Wanta hin jedhu hin qabu. Ani dhugaa maal barri badduun jireenya caalaa du'ii mi'ooftu. Nu warra jiraatee du'aa goototaa keenya lakkaa'urraa isaan warra du'an tobbaafate. Du'a akkas malee saba Oromoo fi ilmoo namaa kam irra iyyuu ga'u cimseen balaaleffadha. Maal yaa Waaqayyootu si waammannu hamma yoomiitti gurri keenya dubbii rifaasaa akkasii fi oduu garmalinaa isaa akkasii dhaga'a. Akkamitti dhiigni keenya akka saree bakkuma argetti dhangala'aaf amma yoomiitti immoodha. Egaa jabaa furmaata hundaa harkaa qabu anis malee hin beeku. Atumtii nutti araarami gooftaa Yesuus nagaa kee nuuf buusi jechuudhaan Taliilaa Dheeressaa Guutamaa fuula sooshaal miidiyaa hawaasaa isaa irratti katabee jira.